Akkami gaasin? Ilmoo koo nagaadhaa fayyaadhaa ababba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jirtuu Aleessa immoo egaa baaba shaashaatiyya babbaan kee oolaa wayii gabaa fidanii. Ishi. Ani immoo funyoo sa'aa tokkoon bita jedhee jennaani baata maami salaamu aleekum jennaan wa aleekum assalaami jennaani. Asii baata maam rabbii jedhaati ilmoo koo yoo namuma karaa sana dhaqu yoo argitan adaraa amaanaa itti naa himaa. Eddee ibidditti qabate sana akkuma nan dhaamsa jettee dikka perperaatee inni duraa gubattaa hin naqinaan jedhanii. Ayyee. Jennaan inni isa laajibaadee baanuuraa tokkotu Addis Ababaa dhaqa jedhanii ennaanan isa waamee akkana amaanaa jedhee itti meejibaadeen Addis Ababaa walitti yoo dhiyaatu jedhetanillee. Itti dhaamtan? Itti dhaameera jibaadee baanuuraatti. Amma lafti simbiraa akkamii guyyaadha moo halkani? Maal hin farriftamoo ilmoo koo hin farrisin maal qiyaamaa dhiyaate moo lafti halkan ijoollee rafuudhaaf yoo. Inni kunoo asii. Maal ijoollee baatiriidhamoo mee. Laa ilaaha illallah nabi Muhammadun rasul. Haadha kuma kottuu laal. Kottuu laali jedha haadha kuma kaayi lafa kaayi mooyyee. Lafa kaayi kottuu laali laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah. Nubi. Adira kottuu ilmoo koo kottuu gada laali. Amma guyyaadhuma gaafu moo wallaahi ana alhamdulillahi. Maal ilmoo koo qiyaamaadha moo. Laa ilaaha illallah yoo isuma guyyaa xuruurtuun fiiddu daraa rabbii. Butummaa hin beekta? Makiinaadhaan xuruurtuu. Xuruurtuu? Laa ilaaha illallah laa ilaaha. Akka Maal ilma gabbatte ka. kunoo biyya dhoqqeen adii jirra. Akkana. Maal ilmoo koo hin gabbatte ka egaa biyya sana dhatte. Bargariidha. Amma gaa qoccoon kun inuma jira gaa biyya sana. Qoccoo xegeen etenoonsaa wanti dhabame tokko hin jiru. Faranjiin kun qoccoo akkuma keenyaa dhamaan sukkummattee nyaatti moo akkamitti nyaatti laala? Liimaa beektu? Beekuudha liimaa fardaamoo isa nyaatti. Yeroo rakkinaa ganna keessa liimaan nyaatamtu sana. Faranjiin hin nyaatti gaasan. Kabbaatamaa. Hoo? Wallaahi ani gaalaa wama faranjiin kun foonuma qofa nyaattiin meessaan beeka. Lakkii foon jarriis akkuma arafaa waggaatti eeggatanii nyaatu. Maal farankaan inuma jira jedhanii obii ilaa maddiin kee kun ilaa foon goromsatti gaddaa goromsa baasinaaf tokko qalanne fakkaatan diimate oolmoo. Maasha Allah bokkuu fiitu meera booddee baatamaam duna nyaate naan hin jedhe. Budhaadhatti fa'aa baatamaam. Dikkoo ijji keessan na nyaata. Wallaahi siitu feera kun ooltu guddaa dhabbaa koo ammallee gabbadhu. Isinis gabbadhaa nu jiraadhaa. Miidiyaa kana dhukkanii nutti gurgeessitani kunoo. Gurbaa tokko baay'ee maaliif dhufuu didda ilmoo koo eegan ilaa isa kana mucaan banee natti kenne. Wallaahi guyyaa soddomii keessatti 100 galee na eebbisuu diddelleedha. Namoonni as jirtanu namni 1,400 abbaata maamiin fooloon godhanne. Egaa namni na jaallata baay'ee na yaaddanitti immoo dubbii keenya irratti inshaallah walitti deebina. Egaa musaafirummaa irra jirra ammaa fi. Amma rakkoo qabu anis wama bareedaa wayiin qabadhee abbaa jira yoo rabbi na gargaare. Yoo rabbi na gargaare wama bareedaan qabadhee abbaa jira jedha ilmoo koo. Inshaallah jajjabeessaanii namoonni asirra jirtan hundi keessanuu fooloo godhaanii mee abbaata maam kana jedhaa foolootti guutaame nama 1,000 argatee buuqa baasirraa namni 1,000 kun fooloo goggodhaanii nama cimaadha nama jajjabeeffamuu qabu. Yeroo tiktookiin baddee nus irraa fagaanne kanatti immoo waan babbareedaa akka kanaa qabatanii dhufuun baay'ee namatti tola. Abbootii keenya akaakayyuu keenya nu yaadachiisanii waan ta'eef namni kun ituu dur ta'eeti dubbii isaa kana farankaadhaan kan silaa daawwatamu. Egaa amma immoo jedha hundi keessanuu kunoo fooloo isin godhaa jiru batamaaf eebbisaanii.
umurii dheeradhu ijoollee nyaataa galgala gahi dhugaa galgala gahi. Isin korbeessa taate ilma warra bareedduu sitta qabu isin goromtii taate abbaa manaa bareedaa rabbi sitta qabu. Biddeena yabbuu ittoo fuddaa rabbi sifa baasu akkanaa laamasa. وسلم على سيدنا محمد أكاسي أمنا أنه جمتي إيه Maal jette ilmoo ko? أما السجرات باتمام Amala ani seenuma dirree dawaa kanan jiraadhaa. واشا Turreera eega biyya na dhulle. akkanuma dirree dawaa jiraatanii loqoduma bareedaa sana jechuudha kan jimmaa sana dubbachuun keessan waan tokko Maal ijoolletti dhalannee guddanne akkamitti irraanfanna jetteeti. Amma waanuma godhanne. waanuma baadiyyaa keessa jirtanu fakkaataam Amma laayisaddee baadiyyaa sanan dhaqaafani yoo rabbi naa laaffise torbee dhufu keessan deemaafani. gara jimmaa moo Achirratti wama hundayyuu qopheeffadheera. Dhaqeetuma achirratti torbee lama asii waanan irratti hojjedhu hundumaa qopheeffadhee achiis nama kaayyadhee. abbaa diggaa kana fa'i wajjiniin wal quunnamaa kanaan dura diraamaa hojjetaa turre abbaa diggaa kana wajjin wal quunnamaati haala isinii mimmijeessina inshaallah gaafa lafa qabannee jennu wanta akka kanaa ol ka'uunsaa waan tokko waan ta'eef nutis haala isinii mimmijeessinaa diraamaa gaggabaabaa qoosaa adda addaa waan akkasii kana yuutuubii banadhaati hanga danda'amaa ta'etti wal gargaarraa nuti silaa gaamma siichi biyya jara Amma dhuftee nun dubbiftuu gaalmoo ko si yaadneerraa. inshaallah nan dhufa biyya jaratu bilchaatiin gubatee jirra xiqqoo si hin guggubannaa nutis Ibiddichatis hin gubaa. eh Ibidda achitti qabate jedhantus hin gubamu. maal jettan Ibiddan jedhe ibidda isa qabatetus hin gubamu maaltus hin guba jedheetan. lakkii ibidda utuu hin taane inni asii nurraa fagoodha ibiddi hin jiru Bareedduu dhala akkana taana. akkasii isin jajjabeessaa nama 1,000 gaameme namni 1,000 fooloo godhaanii 1,400 asirra jirtanu fooloo godhaanii akkasii mee fooloo godhaa abbata mamii fooloo godhaa hundi keessan fooloo godhaanii Rakkoon qabu ammanuma si dubbisuu hafuuruma kee yaadelmoo ko ammanuma si dubbifnaa kumaa si rabna jedhaa jirti booddee dattoriiti narra faa hin taphattu isin. Inshallah. Intalli keessan hin geenye? Portugeen suudii jirti kaa isin silaanis suudiidhuma jirti geessuudha gaa isin. Mana ijaazaa mana ijaazaa hin baati? Maalin ijaazaa ani hin beeku ilmoo koo maalin ijaazaa. Iddee aaratti galfatanu. Egaa isin kun haara galfadheetuman jira jarina jaallatu naan jette egaa ani hin beeku ilmoo koo. Mana madaamii jirti moo bakkee jirti? Manni madaa maalin ijoollee? Mana namaa jirti mana madaamii. Iddee ijoollee wal gowwomsitee wal janajjantee wal baafattu sana. Isa asumatti akkana eegaltee gurbaa abbaa shifaa tokko wajjiniin akka eegisee akkana bishaan dhaqi jedhame isa qabdee udduu dallaa jalaa guyyaa lama qabeen tumne ani eegachi hidhattee immoo ga'an hin barre gurbaa shifaa kan hin baasinaa bagaloo tokkotu akkana eddee bishaanii gisee sinatte achuma dhaqee harkarra kaayyate guyyaa lama silaa dha'ee ajjeesa booddee haatumti kumaa dhiisa ijoolleedhaanaan jennaanuma dhiise. Eega biyya sana dhattee immoo ani ijoollee wajjin waliin beeku jetti. Mucaasii kana galoo tokko qofitteetu gaalaa wal bira jirra jetteetuma jennaanin dhiisee obsee gaa wal jajjabeessaa jedhe malee ani gaa akkasiin itti galtee ooltu eessatti hin beekan booko. Telefoonii iyyuu ani hin jiru mucaa abbaasinaaftu fidee innaanin isaan dubbisaa. Viidiyoodhaan sin naasuftii? Viidiyoo naasofne footoo siin qofittee na agarsiise malee. Ani tokko. Akkam gabbatteetti? Gabbattee? Gabbachuudha.
Ilaa akkana gabbattee maal ofii si uumaan jedhe gonan shakkeeyyu kun intala kootiidhe jedhe gabbattee ijoollee biyya fuulaa akkana nama gabbisadha. maa fi mushkila jedhaa jirture. Isee tokko maal jette ijoollee haadha kuma isa gaafa afaan biraa dubbattu tokko maal jette. Isa gaafa biyya biraa dubbattee jennaan aan kolfe sana maal jette. La akkana jette la leesh na jennaan an maal jette daawwan harkaa barreessu kolfine jennaan afaan kuma barinaan. Wallahi. Egaa ilmoo koo taphadhaa gaa isa amma qaraasuu keessan sana baay'ee galatoomaa guyyaa keenya nu bareechitanii isin amma nagaan bulaa isiniin jenna. Anis xiqqoo si nama wajjin dubbadhe. Anis ijoollee tulaa natti barreessitee na cinqaa jirti mana banaa jetti galgala kana gisee hundanuma taphanna namni darbu na bira si. Banaa nutis akkuma tasaa wayii seenne. Egaa taphadhaa gaa ijoollee koo umurii dheeradha abbaa koo si wajjiniin jiraatu milkaa'ii galee. Egaa durba bareedduu silaa durba isii morma lamaa kana rabbisiifa kennu ilmoo koo. Nayyeellaa. Bareedduu morma lamaa. Waan akkanaa dubbatinaa nayyeellaa. Maal fuutuu maal kana caalaa gaafa baaftamu ilmoo koo geesseetta. Ammallee ijoolleen naasa'uu diddee. Maal malee jetti. Maalan beekaa. Mataan qabdu naan jetti inni narra jiru kun mataadha ta'e hin beeku. Mataa siitiin wantiin jirre haa ba'u maal inni kun mataa miti. Isan jedhe itti naa himaa mataaniif rifeensi tokko mitiidha. Maal rifeensi ijoollee rifeensi nu maarcaa maal qoonarra jira ijoollee sirba gurra qalaa jala malee koos hin jiru ijoollee. Anuu isin numan kajeela durbaa. Namni mataa moluu birriis qabaa. Sooressa baay'ee intinaan ta'e. Nama mataa moluu. Durilaa namni mataa molaa kun ilmoo koo as tadaadariidhaaf sooressa kanatu mataa molaa. Kan. Mee inuma ilaalla jedhaa taphadhaa gaalmoo koo. Nagaatti baatama. Nagaatti gaalmoo koo salaamataa kee moo ababbaa keetti nan hima. Itti naa himaa. Antee poolisii. Eessi gaa nagaatti gaa ulfaadhu ilmoo koo. Baay'ee baay'ee.